Finxalayyiin faannoo irra deddeebiin uummata irratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisan warra lafa Oromiyaa saamaa turedha jedhame. Abbaan qabeenya Afrikaa kan ta'an biiliyoonarii Naayijeeriyaa Aliko Daangooteen qabeenya isaanii keessa doolaara biiliyoona 35 hojiiwwan tola ooltummaaf kennuuf akka jiran ibsame. Trump Hormuz yeroo dhiyootti hin banamu taanaan haleellaa cimaatu Iraan mudata jechuun dhaadate. Kunneen hangafoota oduuti ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qabanneessinitti himnaa oduu wajjin kan sinfaana turan gumaa guddisa. Finxalayyiin faannoo irra deddeebiin uummata irratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisan warra lafa Oromiyaa saamaa turedha jedhame. Aggaamii kamuu qolachuun nageenya fooyya'ee waareessuu fi qophii gahaan taasifameera jechuun Koomishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasan himan. Aggaamii diinonni biyyattii kamuu taasisan qolachuun nageenya fooyya'ee waareessuu fi qophii gahaan taasifamu hoogganaan biiroo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Koomishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasaa ibsan. Koomishinarri Jeneraal Araarsaan akka jiranitti tuttuqqaa saamicha darbee mul'atus nageenya Oromiyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jira. Wixirfannaan baandaa fi diinonni biyya diiguuf akka biyyattis ta'ee Oromiyaatti taasisaa jiran abjuu ta'ee kan hafu malee yoomuu kan milkaa'u miti jechuun himee jira. Ilaalcha boodatti hafaa fi fiixeetti ba'an Oromiyaa fottoqsuuf Itoophiyaa afaanii fi aadaan tokko ijaaruun taasifamu yeroof nageenya booreessuu fi sochii misoomaa gufachiisuu malee yoomuu ilaalcha mo'ataa hin ta'u. Aanaalee Jibaat noonnoo fi daannootti kan mootummaan shanee jedhee waamuu fi kan isaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin karra isaan saaqaniin finxaalayyiin karaa Itoophiyaa giddu galeessa seenuun buqqaatii uummata dhaqqabsiisanii jiru jechuun himanii jiru. Ammaan tana uummanni qeessatti deebi'aa akkuma jiru kanneen qeessanitti hin deebines ni jiru jechuun himanii jiru. Kanaafuu naannolee ollaan wal ta'uun qaama mudate duuchuun uummata qeessatti deebisuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee itti fufaa jechuun kan himan. Finxaalayyiin faannoo irra deddeebiin uummata irratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisaa warra lafa Oromiyaa saamaa turedhaas jedhanii jiru. Gaaffii boora'uu nageenya keessatti gaheen qaamolee nageenyaa akkamiin ibsama jedhu yeroo deebisanitti milishaa dabalatee qaamoleen nageenya waareessuuf guyyaa guyyaatti aarsaa kaffalaa jiru jechuun kan himan. Garuu ammoo uummanni mootummaa fi qaamolee nageenya irratti akka amantaa dhabuu fi qaama nageenyaa waareessuuf aarsaa kaffaluu maqaa balleessuuf olollee haa farfamuu bal'aadhaas jedhanii jiru. Kana jechuun qaamoleen nageenya dantaa dhuunfaaf bakka lama dhaabbatan hin jiran jechuu miti jedhanii muraasa ta'anis qaamolee rakkoo qaban eeruu uummataatiin adda baasuun hojiin tarkaanfii fudhachuu qaamolee cimee akka itti fufu hubachisanii jiru. Qabsoon bosona ammaa taasifamaa jiru uummata saamuu fi hiraarsuun qabeenya horachuuf ta'uu dubbatanii marii uummataa waliin taasifameen qabeenya isaa eenyu akka saamee ibsamee jira. Manni lafa namaa biraa irratti ijaarame abbaa lafaa hin godhu jedhame. Manni maree federeeshinii murtiiwwan mana murtii dhaddacha oliyyannoo heera mootummaa kan faalleessu jechuun haqe. Manni maree federeeshinii Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yaa'ii idilee isaa waxabajjii 29 bara 2018 gaggeesseen murtiiwwan dirqama manni murtii waliigala federaalaa kanaan dura kennan heera mootummaa kan faalleessu ta'uu labsuun murtiiwwan ture haqee jira. Haaluma kanaan manni murtii dhaddacha oliyyannoo mana murtii waliigala federaalaa murtii dirqama manni federeeshinii galmee lakkoofsa 3011 fi 3638 baasee heera mootummaa kan faalleessudha jechuun kuffisee jira. Murtiin mana murtichaa akka agarsiisutti namni kamiyyuu ragaa abbaa qabeenyummaa seera qabeessa qaama mootummaatiin kennameef abbaa qabeenyaa seera ta'uu fi lafa sanatti fayyadamuuf mirga heera mootummaa guutuu qabaa jedhee jira. Haaluma kanaan namni tokko lafa seeraa kan nama biraa ta'e irratti yoo ijaare mormii abbaa qabeenyaa yoo jiraachuu baates abbummaa guutuu ijaarsa mana kana abbaa qabeenya lafaata jechuun himamee jira. Manni marichaa tumaa heera mootummaa keewwata 40 muraa 7 jalatti namni lafarratti qabeenya ijaaree abbaa qabeenyaa ta'a kan jedhu nama mirga seeraan lafa kana qabuuf kan ilaallatu yoo ta'u bu'uura seera malee nama qabeenya nama biraa irratti qabeenya ijaareef abbummaa manaa kan hin kennine ta'uu ibsee jira. Kanaafuu namni mormii abbaa qabeenyaa malee qabeenya isaa irratti mana ijaaree mirga heera mootummaatiin kenname baasii yookiin tilmaama ijaarsa sana abbaa lafaa irraa gaafachuu qofa akka ta'e hubatamee jira.
Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa taatee Elniinoo hagayya keessa uumamuu danda'a jedhe. Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa akka beeksisetti ragaan tilmaama lakkoofsa akka agarsiisutti ji'a hagayyaa keessa ho'i lafa galaana bahaa fi giddugaleessa galaana Paasifikii keessa dabaluu isaatiin taateen Elniinoo fiduu akka hin oolle beeksisee jira. Haaluma kanaan Tigraay giddugaleessaa fi Amaara lixaa godinaalee tokko tokko ji'a hagayyaa keessa rooba idilee yookiin idilee gadi galmeessuu akka danda'u tilmaamni kun ni mul'isa. Gama biraatiin naannolee Beenishaangul Gumuz, Oromiyaa lixaa, Kibba lixa Itoophiyaa fi Gaambeellaatti rooba irra caalaan rooba idilee yookiin idilee ol ni mudata jedhamee eegama. Itti aanaan daayireektara olaanaa Inistituutichaa Dr. Asaaminoo Tashoomaa akka ibsanitti ji'a waxabajjii darbee naannolee dhihaa kaaba baha biyyattiitti rooba olaanaa hanga miilimeetira 100 galmee qophii dirree fi hojii eegumsa naannoo irratti gumaacha olaanaa taasisee jira. Itti dabaluunis damee qonna dhiibbaa haala qilleensaa mudachuu malu irraa eeguuf midhaan haala roobaa waliin wal simsiisuu, midhaan yeroo gabaabaa oomishuu fi sanyii gogiinsa dandamatu facaasuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Hojii sassaabbii fi kuusa bishaanii cimsuun sirna bulchiinsa bishaanii misooma qonnaa fi jallisii diriirsuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Akkasumas Inistituutichi xiinxala saayinsii irratti hundaa'uun haala rooba yeroo qorraa ilaalchisee odeeffannoo dursee kennuudhaan hojii qonnaa qabeenya bishaanii eegumsa naannoo fi balaa hir'isuu irratti odeeffannoo faayidaa qabu kennu itti fufaas jedhanii jiru. Abbaan qabeenya Afrikaa kan ta'an biliyoonerri Naayijeeriyaa Aliko Daangootee qabeenya isaanii keessa dhibbeentaa 1/3 yookiin doolaara Ameerikaa biliyoona 35 gahu hojiiwwan tola ooltummaaf kennuuf akka jiran ibsamee jira. Intalli isaanii Faaximaa Daangootee dhiheenya kana gaaffiif deebii miidiyaa Bloomberg waliin taasisten deeggarsa kana fandii maqaa isaaniitiin hundeeffameen hojiiwwan tola ooltummaaf akka oolchan ifa gootee jirti. Sooressi fi abbaan qabeenya guddina dinagdee Afrikaa keessatti qooda olaanaa qabu Aliko Daangootee qabeenya isaa keessa harka 3 keessaa tokko kan tilmaamni isaa doolaara biliyoona 35 ol ta'u hojiiwwan ashaaraa gaarii fi gargaarsa namummaaf dabarsuuf karoorfachuu isaa ibsee jira. Murteen seenaa qabeessi kunis tarsiimoo dhaala dhalootaa fi misooma hawaasummaa dabalatee guutuu Afrikaa keessatti gaggeeffamuuf bu'uura cimaa kan kaa'u ta'uu eeramee jira. Intalli abbaa qabeenyaa kanaa fi hooggantuun dhaabbata gargaarsa Aliko Daangootee Haalimaa Daangootee dhiheenya kana gaaffiif deebii Bloomberg wajjin taasifteen akka ibsitetti murteen kun qajeelfama amantaa Islaamaa kan shari'aa wajjin kan wal simuudha jechuun maatiin isaa, haati isaa fi obboleettiin isaa dabalataan waliigaltee kanaaf mallattoo isaanii kaa'uun hawaasaaf deeggarsa taasisuun akka itti fufu mirkaneessanii jiru. Deeggarsi kun hundi kan hojiirra oolu karaa dhaabbata gargaarsa Aliko Daangooteetiin ta'uus himamee jira. Dhaabbanni kun waggoota dheeraaf dameewwan ijoo fayyaa, barnootaa fi nyaata irratti xiyyeeffachuun hojiilee gurguddoo raawwachaa turuu isaa Haalimaan eertee jirti. Kana malees hojiiwwan deeggarsaa kun dhalootaatti itti fufiinsa akka qabaatuuf caaseeffamni gahaan diriirfameera jechuunis himtee jirti. Mootummaan Ameerikaa barattoota biyya alaa irratti kaffaltii doolaara 100,000 kaa'uuf akka jiru beeksise. Mootummaan Ameerikaa barattoota biyya alaa biyyattii keessatti baratan irratti kaffaltii doolaara 100,000 kaa'uuf karoorfatee jiraachuu miidiyaaleen gabaasan. Kaffaltiin haaraan yaadame kun keessumaa barattoota idil addunyaa barnoota olaanaa Ameerikaa erga xumuranii booda biyyattii keessatti turuuf karoorfataniif qormaata guddaa ta'a jedhamee jira. Wixineen karooraa hojiirra yoo oolee baasiin maallaqa baay'ee guddaa waan ta'eef lakkoofsi barattoonni Ameerikaa keessatti barachuu fi hojjechuu barbaadan baay'ee hir'ata jedhamee jira. Tarkaanfiin kun gabaa hojii biyya keessaa madaaluu fi sirna iyyannoo viizaa cimsuu fi kan yaadame yoo ta'u gumaachi barattoota biyya alaa dhaabbilee barnoota olaanoo fi damee teekinooloojii murteessaa ta'uu kan falman murteen kun dorgomtummaa Ameerikaa miidhuu akka danda'u himamaa jira. Kaffaltiin ulfaataan kun barattootaaf baajata guddaa gaafachuun carraa hojii isaanii dhiphisaas jedhamee jira. Kunis qooda barattoota biyya alaa dhaabbilee barnoota olaanoo fi damee teekinooloojii keessatti qaban miidhuu dandaas jedhamee jira. Akkasumas dameewwan akka narsingii, nagaa eegumsaa fi injiinaringii keessatti hanqinni hojjettoota ogummaa qabanii ni uumamaa jedhamee jira. Barattoonni maatii hiyyeessaa fi giddugaleessa irraa dhufan carraa barumsaa fi hojii dhabanii liqaa guddaa jala galuu akka danda'anii fi barattoonni dandeettii qaban gara biyyoota akka Kaanadaa, Awustiraaliyaa fi Ingilizitti akka goran taasisaas jedhamee jira.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Hormuz yeroo dhihootti hin banamu taanaan haleellaa cimaatu Iraan muudata jechuun dhaadate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hulaan Hormuz yeroo dhihootti hin banamu taanaan haleellaan hamaan Iraan muudata jechuun dhaadatee jira. Doonaald Tiraamp hulaan galaana daldala boba'aa addunyaatiif murteessaa ta'e hulaan Hormuz yeroo dhihootti yoo hin banamne humni waraana Ameerikaa haleellaa cimaa fi laaleessaa Iraan irratti akka raawwatu akeekkachiisee jira. Jaarsoliin biyyoota garaa garaa fincila boba'aa fi tasgabbii dinagdee addunyaa hordofuun dhiibbaa uumaa jiru kana furuuf mariin gaggeeffamaa jiraachuu yoo ibsanis Tiraamp garuu ejjennoo isaa xumuraa ifa godhee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaalee biyya keessaa fi miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaanii irratti akka ibsanitti hulaan Hormuz dhiyootti dafee banamuu qaba yoo kun hin taane garuu Ameerikaan tarkaanfii waraana olaanaa qopheessitee hojiirra oolchuun Iraan haleeluuf qophii ta'uu himee jira. Waraanni Iraan baatiiwwan dhihoo as keessatti to'annoo hulaa Hormuz cimsachuun dooniiwwan daldala tokko irratti hoggura kaa'ee jira. Hulaan Hormuz boba'aa fi gaazii addunyaatti dhimma baatu keessaa dhibbeentaa 20 kan keessa qaxxaamuru ta'uu isaatiin mormiin kun gatii boba'aa addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumee jira. Biyyi Oomaan jedhamtu karaa isheetinis hulaa kanaan walqabatee nagaa sochii dooniiwwan akka itti fufuuf Iraan waliin marii haala abdachiisaarra jiru gochuu akka jirtus beeksisee jirti. Qondaaltonni olaanoo Waashingtan kanneen akka ministeera alaa Maarko Ruubiyoo waliigalteen dhihoo mallatteeffamuu danda'a jedhanii abdachuu isaanii miidiyaaleen gabaasanii jiru. Mootummaan Teheraan gama isaaniitiin Ameerikaan waliin kallattiin akka mari'annee fi dhimmi kun birmadummaa isheetii gaditti akka ilaalamu ibsaa jirti. Haalli naannoo galaana Arabaa fi hulaa daldala kanaa hanga sa'aatii muraasatti murtee ni argata jedhamee eeggamaa kan jirus walgaarrifannaa biyyoota kanneenii itti fufee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu isaati kanaaf qaban asumatti goolabneetti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.